tarkaanfiin mootummaan naggaadee irratti fudhachaa jiru gahaadhaa miti. Akkasuma sharafni doolaalaa baankiidhaan baay'ee dabalee jira. Haala kana yoo kan itti fufute sharafni baankiidhaa gabaa gurraacha bira yoo kute gabaan gurraachi yoo akkam ta'a ni badamoo irraa ol dabaramoo akkam ta'a waan kana isin akkamitti hubattan guyyaa sadii keessatti sharafni doolaalaa baankiidhaan yeroo gartee 100 galu guyyaa sadii keessatti jechuudha 100 galee jiraachuu meeqarraa ka'ee 57 irraa ka'ee guyyaa sadii keessatti sharafni baankiidhaa gama doolaalaatiin 100 fi waa galuuf jiraachuu. Gabaan gurraachoo namoonni keenya gartee shamarran keenyaa fi namni gartee biyya alaa jiran irra baay'ee isaanii gabaa gurraachaan maallaqa isaanii dabarfatanii jechuudha. Baankiin gartee haala kanaan gatii gartee gabaan gurraachi gartee amma deemaa jiru bira kutee gabaan gurraachoo akkam ta'a ni badamoo moo gabaa gurraachaatu bakka yeroo gartee marajaa fudhu gabaan gurraachi doolaalli tokko 110 113 14 15 fa'aa akkana deemaa jira jan. Baankiin ammoo duubaakee guyyaa sadii keessatti 100 takkaarra jiraachuu yoo gartee baankiin 130 ga'ee gabaan gurraachoo moo 150 caamoo moo 200 caamoo moo baankiidhaatu caalame isin akkasiin hubatanitti koomenti keessan barreessaadha. Garuu mootummaan gartee akka gartee doolaala gartee biliyoonaan biyya akka gargaarsaatii fi akka gartee liqiidhaatti karaa biyyaa galcheetti jechuudha. Tokkoffaa ikoonoomii gartee biyyattiidhaa tasgabbeessuudhaaf gabaa gurraacha gartee balleessuudhaaf kanaafiin fayyadamaa jira. Garuu hangamatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru gahaadhaa miti. Zayitiin gartee duraan akkuma sadiin bitamaa jiru arraan tana markaattoo yoon deemee arraan tana yoon gaafadhu 6,000 5,000 fi 800 fa'aa gurguramaa jira jechuudha. Naggaadeen gartee irra baay'een isaanii makaazina cufanii fa'aadha qollofatanii mana galanii hirriba jiran yookaan immoo uffata firraa jiran dhokatanii jiran jechuudha. Waan baay'ee jira hoteelli guyyaa lama dura sababa kiyyaaf 1,000 fi 700 kireessee ture sababa kiyyaaf hoteela qabee ture arraan tana 2,000 fi wayii jira hoteelli. Mee maaltu kana wal fide jechuudha. Hayyee bayyaanati nyaannannee gabbaane dhengadda bakka dura nyaannu deemnee eeganii nyaannannee deemnee jechuudha. 150 wayii kana ture. Bayyaanati sanni arraan tana yeroo deemnee nyaannannu 200 jira. Ajaa'iba rabbiiti. Garuu mootummaan waan kana gabayaa tana gartee koontirool godhuudhaaf wanni silaa inni gartee ni godha yaadu uummataaf xoqqomaa jechuudha. Mootummaan gartee beeysa godhee jechuudha. Beeysa baasee bakka gartee gatiin dabalamee jiru bakka gartee rakkinni gartee ni jira jaamu lakkoofsa bilbilaa kanaan daayirektii gartee bilaashitti bilisan dafaatii nuuf dawwala yoo jee gartee sooshaal miidiyaa irratti gartee lakkoofsa xoqqomaadhaa gartee uummataaf hawaasaaf gadhiisee hordoffii cimaa godhe malee miskiinni gartee rakkina hamaa keessa jira jechuudha. Miskiinni gartee rakkinaaf saaxilamaa jechuudha. Yoo haalli kun gartee kan akkanatti itti fufutee namni gartee callisee booda dirqama gartee uujee gartee diljee hiriira boonsaaf hin qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan tarkaanfii cimaa fudhatee jechuudha. Lakkoofsa gartee xoqqomaadhaa nama gartee bakka gartee waa dabalan amma kiraa manaallee kun walitti dabaluuf jiran. Bishaan gartee amma kaartoona binnu kana guyyaarraa qarshii oolan dabalan waan kana isaan dabalsisaa rabbii kee gaafadhu. Qeeman buute xayyi eessa jiran nuti eessa jiran namee mantana. Samii baana jiran namoo samii irraa illee samii dhiisee lafattu jiraachuun dadhabne warra waa qabu samiitti ol ba'ee samii irra jiraata. Mootummaan tarkaanfii gaa fudhatee warra gartee magaalaa gartee koontirool godhee lakkoofsa gartee 99 yookaan immoo lakkoofsa gartee 999 yookaan lakkoofsa 555 godhee bilisaan bakka gartee waa jiran akka gartee bilisaan gartee xoqqoma kannu beeysa godhu qophaa jechuudha. Faxnoo daraash qopheessee jechuudha. Bakka rakkinni jiru qunnamuu qophaa jechuudha. Cufsiisuu qophaa jechuudha. Naggaadeen ammaan tana warri gartee doolaala qabus doolaala gartee walitti qabee taa'aa jirtan meebii gartee booda kasaaraan keessan hafan qabu jechuudha. Kanaaf waa'een doolaalaa kuni hedduu nu achiisa jira garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Mootummaan faxnoo daraash qopheessee humna saffisaa qopheessee warra gartee gabaa shororkeessee gartee bittaa fi gurgurtaa irratti jechuudha. Lubbuu nama qabu kana tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu qaba jechuudha. Yoo kana hin taane booda namni gartee uujee gartee maaliif mana taa'ee duurra uujee gartee gabbee hiriira boonsaaf hin qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan itti yaadee lakkoofsa gartee qopheessee gartee hawaasaaf raabsuu qaba jechuudha. Bakka gartee waa jiran lakkoofsa kanaan bilisatti bilbiltanii akka nuuf xoqqomtan jee uummataaf if qopheessee faxnoo daraash humna saffisaa qopheessee gabayaa koontirool godhee eeguudha qaban jechuudhaani. Zayitiin dabala jaa bakka hunda gartee waan gartee doolaalaan gartee walitti hin dhufne nama gartee doolaala takkaatu akka hin beekne kana doolaalli dabala jee meeshaa gubbatti ka'u gubbat dabala. Meemma kiraa manaatii fi doolaala maaltu ol fidime? Kiraa manaatii fi doolaala maaltu ol fide? Ishee fuul amma deemnee arraan fuul galgala kana nyaanne gatiin dabale fuulumaa'u. Maaltu kana wal fidime fuulumaa'u? Fakkeenyaaf yakkadhu. Shawarma ni nyaanne gabbaane gatiin dabale. Xayyib. Kanaaf hedduu ulfaataan jechuu akka jettan.
sitin dheeressu. Namoonni gartee immoo shamarran keenyaa fi uummanni biyya ala jirtan kan gartee maallaqa karaa ergataniin dhabdan jechuudha. Ammaan tana daayirektii baankiidhaan maallaqa keessan ergachuu dandeessan. Kana dura gartee namoota baay'eedhaatu gartee maallaqa gabaa gurraachana kana na erguuf itti kan dheetiin gartee maallaqa naaf hin argine na jala nyaatee uwwattanii gartee warri rakkina keessa turtan. Ammaan tana daayirektii jechuudha baankiidhaan yoo gartee maallaqa argachuu feetan ergachuu dandeessan jechuudha. Hisaaba gartee dhibbatti. Walumaa galatti baankiin dhibbaan dabarsaa jira. Isin dabarsaa 99 dhibba galee jira. Maallaqa achiin dabarfachuu dandeessan isin ijaa isin miidhu yoo gartee baankiidhaan dabarfattan isin miidhu jechuudha. Isiniif gaariidha. Maaliif guyyaa 5-4 dura 5,000 fi doolaarri dhibbi karaa baankiitiin 5,000 fi 700 ture. Arraan tana yoo baankiidhaan gartee maallaqa inni dabarfannatan immoo doolaarri dhibbi 9,000 fi 800 9,000 fi wayii bakka 10,000 guutuu jechuudha. Guyyaa lama kanatti ture 10,000 akkanuma galaa jechuudha. Saniif baankiidhaan yoo dabarfattanis sayyoo bareedanis hin jaa. Waa'ee gartee biyya teenya yoo ilaalle biyyi teenya dhugaadhaa guddina bareedaarra jirti. Saffisaan gartee fiigaa jirti. Garuu miskiinni daka jira. Abbootiin qabeenyaa tujjaarri immoo samii jira. Hedduu waliin madaalan jechuudha. Hedduu gartee dafagoo jiran. Kana gartee mootummaan akkamitti wal madaalsisaadha inni guddaan. Lammaffaa biyya teenya irratti rabbi nagaa nuuf haa godhu. Sadaffaadha biyyi teenya ulaa galaanaa argachuun siidhaa hafan qabu. Kan ammoo yeroo hundumaan jaachuudha. Wayin arkee jechuudha. Wayin arkee biyyi teenya ulaa galaanaa argattee jirti. Xiqqoomaa fi saniif du'aa godhaadha. Waliigalteen xumuramee jira. Wata kanaaf ne. Inshaallah itti bahuu qofaa jechuudha. Galatoomaa ulfaadha. Dabalata shamarran gartee biyyoota arabaa deemuudhaaf itti jirtan akka gartee biyya Beeyruut akkan deemne jechuudha. Beeyruut lolaa jira. Tokkoffaa damoosni isidhaa gartee xiqqaadha jechuudha. Akka gartee biyya Beeyruut akkan deemne jechuudha. Dallaalli gartee isin sobee akka gartee biyya Beeyruut isin oofne. Biyyi gartee deemuu qabdanillee yoo ta'e Saawud Arabiyaa jechuun akka nasiibaa gartee mana tokko gartee akka dhuunfatti rakkinni nama ni qunnama. Isookee Saawud Arabiyaa nama faan beeni fudhatti. Joordaanis damoosni isidhaa garuu xiqqishoo garaagarummaa ni qaba Suudiidhaani. Warra afaan beeku immoo Dubaay deemus Dubaay ni fudhatti. Kan kana achi Kuweet immoo hin banamne. Kuweet hangamatti hin eegalamne. Beeyruut akka hin deemne jechuudha. Beeyruut damoosni isidhaallee xiqqaadha. Yaa'ee hamtuudha jiras akka hin deemne jechuudha isinitti himin jira. Galatoomaa ulfaadhaadha. Yaasu birraa namni gartee sabiskiraayib gootan maa hin ta'in sabiskiraayib godhamaa ta'aadha. Waan qabatamas biraan hin ga'a. Galatoomaa ulfaadhaadha. Viidiyoo biraa hanga walitti jechaa nuti nagaan hafturaadha. Assalamu alaikum. I love you guys. Thank you.